Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo addunyaa irraa argamtanii ashama harka fuunee isiniin jecha baga soomanallee ittiin isin ga'e jecha waan soomanaaf isin fayyada jedhee appii bareedduu isinii qabadheen dhufe soomanas baga isiniin ga'e appii bareedduudha ni azaana Quran adda addaa qaba zikrii qaba arkaan islaamaa waa hundarraa barachuu dandeessanii jechuudha. Okay, appichi isa kana gara barnootaatti darbuun dura warri YouTube channel kiyyaaf haaraa taatanii Bariisoo Show jechuudhaan search yoo gootanii gabaabumatti na argachuu dandeessu jechuudha. Okay, mallattoo searchii tanarratti Bariisoo Show yoo jettanii Bariisoo Show yoo jettanii akkasi search yoo gootanii kun akkanatti isinii baha. Erga akkana isinii bahee bakka subscribe jettu tana gizee takkaa fi bakka subscribe jettu tana mallattoo diimtuu tana gizee takka qubaan gadi tuqxu. Erga akkana subscribe isinii ta'e mallattoo isii afoo jirtu tana mallattoo bilbilaa fakkaattu tana gizee takka tuqxu all ka jedhu kanarra kaattu jechuudha. Akka wanni an gadhiise dafee isin bira gahu viidiyoo waa barumsarraa argattan baay'ee gadi dhiisee jira. Dhaqaatii daawwadhaa isiniin jecha. Okay, asumaan gara barnootaatti isin dabarsaa jechuudha. Okay, Play Storage keessa seentanii bakka searchii kanarratti Prior New kan jedhu kana barreessitan jechuudha. Akkas gootanii search gootanii jechuudha. Appichi isa kana jechuudha. Appichi isa kana nama miliyoona 10 buufatee itti fayyadamu jira jechuudha. Okay, keessa seenaa open goone seenaa jechuudha. Isin install godhaatii seenaa. Okay, yeroo seenu akkanatti nuuf daa jechuudha. Obsaan eeggattan. Okay, yogguu bannu akkanatti nuuf daa jechuudha. Arabiffaa, Ingiliffaa fi Faransii afaan sadii nuuf daa jechuudha. Kun akkuma arguu jettanii afaan sadii nuuf daa. Kana keessa Ingiliffaarra deebistanii jala kanaan mallattoo tana jechuudha. Isii tana gizee takka tuqxu. Obsaan eeggattu. Baay'ee isin gargaara jechuudha. Sa'aatii isuu isin irra dabarsine waa hunda jechuudha. Okay, jala kanatti next taayettu tanatti jira. Next gootu jechuudha. Bakka kanatti yoo lookeshiina barbaada beektanii mallattoo lookeshiinaa tana itti banattanii erga sanii booda manual ka jedhu kanarratti tuqxanii isinii galee obboleeyyan kiyya manual ka jedhu kanarratti tuqxanii biyya ofii jirtanii as keessa biyya hunda isinii baasa waan ta'eef biyya jirtan magaalaa jirtanii akka sa'aatii azaana sa'aatii saniitti isinii dhufu irra deeffattanii jechuudha. Isinii galee obboleeyyan kiyya. Okay, mallattoo searchii tanarratti itti barreessitan bakka jettan. Fakkeenyaaf kun Riyaad kan jedhu kana irra deeffadhaa jechuudha. Kun akkanatti naafida erga isa irra deeffadhee booda. Kunniin sa'aatii inni itti azaanu waa takka iyyuu hin tuqxanii fajir jedha. Akkasitti kun haga ishaayiidha isinii fida. Okay, bakka kana ogeettanii asumaan next tan jettu tana irratti tuqxanii jechuudha jala kanaan. Akkana isinii fida ammas next gootanii akkana isinii fida ammas dabaltanii next gootan. Okay, amma bakka kanatti erga akkana isinii fidee okay obboleeyyan kiyya bakka kanarrattis nextuma gootanii. Nextuma gootanii yoo next yaani bas kanniin eeyyamas gaafata jechuudha. Kana hundayyuu yookaan dhiisteetuma mallattoo Skype kan jettu tana isii tana jechuudha. Gizee takka gadi cuqaasnaan isii tana jechuudha. Okay,
isii sanii wagguu takka cuqaafnaani qaxxitam keessa si fidaa jechuudha. Okay, tuqee kun ta'uu lakkaa tana escape kan jedhu tana marraa tokko tuqee akkana naa fida. Okay, obboleeyyan kiyyaa kun haaluma salphaadhaan amma banamee jira. Kana X goonee irraa deebina bakkattii tanaan jechuudha. Kun akkanatti nuuf fidaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Erga akkana nuuf fidee kun asitti waan hunda isaayyuu jechuudha. Sa'aatii inni itti azaanu biyya jirtan irratti isin deebisa. Isin ammoo asitti bakka location jettu kanatti bakka jirtanii laazima isin gaafata. Bakka jirtan sanii wali qabatee sa'aatii bakka sanii azaanamu irratti jechuudha. Okay, erga kanatti isinii banamee maal gootu kun jala kanatti asitti kun akkanatti tartiibaan jira jechuudha. Arguu jettanii kun nama quraana qara'uu barbaadu kun asumaan banatteetiin quraana qara'uu dandeetta. Sagaleen si qaraasisa waan hundaan jechuudha. Si qaraasisa kun sagaleedhaanii akka barbaaddan jechuun kun amma download jedhaara ol naa baasu. Okay, obboleeyyan kiyyaa kun akkuma arguu jirtanii akkanatti hayaataan nuuf fidee jechuudha. Alfaatiyaa albaqar jedhee akkana nuuf fidee jechuudha. Akkasumatti kana hundayyuu keessa seentanii yoo laaltanii akkanatti isinii fidaa jechuudha. Akkanatti akka irraa qaraatanis abdii tokkoon qaba. Aappii baay'ee bareeda jedheetiin itti amanu tokkodha. Okay, obboleeyyan kiyyaa kun akkuma arguu jirtanii yoo karaa deemtanii salaataaf gara deebitanii salaata wallaaltanii aappiin kun baay'ee tokko isin gargaara jechuudha. Qiblaa kan jedhu kana gisee takka dhoofte kun akkanatti jawaala kan kee straight gootee ilaal kun. Okay, kun haga inni raayitii sanii diimtuu walakkaa sanii raayit godhee cal'isutti jechuudha. Akkana qabattaa kun laal akkasii yoo qabatte qiblaan garanaa jechuudha. Akkasitti qiblaa keessa laallattanii ittiin salaatus dandeettu. Asitti ammoo zikrii jira. Kunni hundi zikriidha, sagaleedhaan dhageeffachuu dandeessatti banatte jechuudha. Isin galee obboleeyyan kiyyaa akkasii akka abdii guddaan qabu akka waan kanarraa baay'ee tokkoon barattanii moor kan jedhu kana keessa dammoo yoo seentanii kun moor kan jedhu tana isa kana keessa yeroo seentanii waa baay'ee keessa argattu jechuudha. Kun akkuma arguu jirtanii asitti help jedha, prayer time jedha, sa'aatiitti azaanamu, first in the prayer trying jedha. Kun akkanatti jechuudha. Waa hunda isaa qucci godhee lafa kaa'a. Zikriin jira, qiblaan jira. Kun as keessaa name of Allah maqaa rabbiin jira. Muslim instruction kan jedhu kanan jira. Kun as irratti jechuudha. Akkatti fakkeenya dhiqannaa, akkatti dhaabbannaa salaataa waa hunda isin himaa jechuudha. Kun jalqabarraa kaasees akkanatti isin barsiisaa jechuudha aappiin kun. Wallaahi aappii kanarraa akkam fayyadamtanii abdii guddaan qaba. Okay, akkasii jechuudha. Kun aappichi wallpaper jechuun waan fuularra jawaalarra kaa'attanis ni qaba. Asuma keessaan kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Wallpaper yaani suuraa masgiidaa garagaraa as keessaan argachuu ni dandeessu jechuudha. As keessa seentanii akka barbaaddan irra godhachuu ni dandeessu jechuudha. Akkanuma kanneen irra fakkeenyaaf ramadaan kan jedhu kanarratti kun akkana gattuqxa. Okay, beeksisa dhufee dhiifama. Wallpaper kan jedhu kana dammoo kun asumaanii kun mallattoo state background kan jedhu kana gisee takka irratti yoo cuqaaste akkanatti si fidaa. Duubarra kaa'atama yeroo qolfiin kaa'ame immoo kamii irra kaa'attaa siin jedha. Kun asitti filannoo si fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf home screen wallpaper kan jedhu kana irra deebisee isin agarsiisaa jechuudha. Kun irra deebi'ee jira jechuudha. Kun fuula jawaala kiyya irratti akkuma arguu jettan irra naa deebi'ee jira jechuudha. Akkanatti irraa fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Isinitti illee dheeressee naaf oolchaa dhiifama isiniin jecha. Warroonni YouTube channel kiyyaa haaraa taatanii subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.